naannoo kudha lameen san keessa ani warra naannoon bakka bu'e saniif warra injifatee irraa akka waliigalaatti meedaaliyaa warqii 12 illee birrii 8 naasa 3 akka waliigalaatti yeroo saniif warra galmeesse irraa ijoolleen tunis akkasumatti mucayyoon tun warra yeroo san keessatti meedaaliyaa warqii 3 galmeesse. Mucayyaan kunis ammoo meedaaliyaa warqii 2 fi birrii 1 warra galmeesse yeroo san keessatti tiimii tokko illee hin turre nuti. Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya qophii keessummaatiin irraantanaa keessummaa ajaa'ibaa qabannee dhufnee jira. Keessummoonni irraantanaa akka keessummoota tana dura warra Kaayiroo keessa jiran osoo hin taane akkasuma warra onlaayinaan dhiyeessan osoo hin taane warra karaa fagoo deemanii asitti dhufanidha. Keessummoonni kun waan ajaa'ibaatiif dhufanii wanni isaan ammoo Kaayirootti argamaniif kaayyoo guddaa tokko laata maal qabatanii dhufan eessarraa dhufan kan jiru hanga adduma sagantaa teenyatti waliin turtan wantoota hedduu akka irraa hubattanii fi keessummoonni keenya eenyu akka ta'an kan waliin barru taati waliin turan ammoo afeerraa teenyatan kabajaati. Tole bakka nagaan dhuftan karaa dheeraa kana deemtanii. Bakka nagaan nu eedan isin leen. Enኳan basalaan maxxachu. Enኳan nagaan. Mukeessa nama tokko afaan nuti dubbachuu dandeenya jira waan ta'eef jidduudhaan sagantaa durii wanni adda godhu afaan Amaratiin interview goonaa fi jechuudha fi takka gaafannaa. Tole bakka nagaan dhuftanii mee jalqaba gaafatu sagantaa keenya ni galee maqaa keessarraa jalqabnu guddarraa eegallaa maqaa. Master Gaddisaa Jamaalin Jaamaa ani leenjisaa ispoortii Wushuuti. Dubareedira mee ta'u. Okay, Aynaan Mahmadiin Jaamaa barattu dorgomtuu jechuudha. Okay, dorgomtuu. ስሜን አትራይን ከፍ ይባላል ያው ተወዳዳሪ ነው ነው ከመሰላመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ mee wanni asitti argamtaniif kuni maali dorgommichi maali akkamitti irratti hirmaattanii biyya bakka buutanii wanni irra dhuftan kun jalqaba maali inni nuti khanii fi biyya kanatti argamneef dorgommii ispoortii wushuu dorgomuudhaaf akka Afrikaatti ijoolleen asitti argaman kunis ijoolleen fi Itoophiyaa keessatti gizeenii fi filmaanni akka Itoophiyaa godhamu warra injifatee dhufe anis akka leenjisaatti warreen fi yeroo san keessatti akka leenjisaatti injifatee jechuudha Itoophiyaa bakka buune amma immoo Itoophiyaa bakka buune karaa Afrikaatti dorgomuudhaaf karaa kuno Ijiptiitti gaafne magaalaa Kaayiroo jiraachuu yeroo ammaa tana. Waaw hedduu akka bareedadha. Marhaban. Wanni irratti hirmaatan illee akka milkootiin shakkii galleen qabnu. Tole dorgommiin kun akka Afrikaati yookaan akka kontinentii biyya Afrikaa guutuuti isin Itoophiyaa bakka buutanii dhuftanii Itoophiyaa Afrikaa guutuutti irratti hirmaatamoo biyyoota hanga specific ta'an or waan kana filatamantu jira kam hirmaatan. Dhugaadha dorgommii kana akka Afrikaatti dorgommaan Afrikaan junior champion jaama. Okay. Gizeessan under 18 inni ha dorgomamu ijoollee umurii 18 jechuudha. Isaaniin dorgomamu. Akkas isaaniin dorgomuuf deemna ijoollee lameen dorgomtoota anammoo isaan leenjisee khanii fi bakka dorgommii sanitti hirmaachisu. Isaan irraa gaafa kana Afrikaa guutuudha khanii fi irratti hirmaatu bakka san irratti akka carraatti biyya keessaaftu minaalbaat jiraachuu danda'a garuu akka Afrikaatti wanta khanii fi qophaa'ee jechuudha. Okay, dubareedara gara biraatiin biyyatti dorgommichi akkamitti gaggeeffameeti akka biyyaatiif isin sadeen kun qoftiin fakkeenyaaf Itoophiyaan biyya ummata miliyoona 130 qabdu yaameeti yaadama. Ummata dila kana keessa gaa dorgommiilee garaagaraatu jira haala garaagaraatiin ispoortiilee namoonni ispoortii akka isin filatamtanii dhuftanii tana hojjetu hedduutu jiraachuu danda'a. Isin akkam filatamtaniiti namoonni sadii kuni biyya bakka buutanii dhufuu dandeessan akkaataan filannoo maal fakkaata dorgommichi biyya keessatti deemaa ture bifa akkamiin? Dorgommichi filmaataaf gaggeeffamu ture hedduu bareedaadha akka Itoophiyaatti. Itoophiyaa keessa gaa naannoon hangamta akka jiru beekamaadha. Naannoo hanga jirtu san keessa yeroo saniif naannoo 12tu bakka takka dorgomu ture yeroo saniif naannoo 12 san keessa ani warra naannoon bakka bu'e saniif warra injifatee irraa akka waliigalaatti meedaaliyaa warqii 12 illee birrii 8 naasa 3 akka waliigalaatti yeroo saniif warra galmeesse irraa ijoolleen tunis akkasumatti mucayyoon tun warra yeroo san keessatti meedaaliyaa warqii 3 galmeesse. Mucayyaan kunis ammoo meedaaliyaa warqii 2 fi birrii 1 warra galmeesse yeroo san keessatti. Yeroo san keessatti tiimii tokko illee hin turre nuti ammoo garuu warreen qabxii babbareedaa galmeesse akkasuma akka Itoophiyaatti gizeenif filamu
carraatu tokkotu jira ammaan tana bakka kana leenjii kaayiroo dhufuudhaaf warri federeeshinii Afrikaan Wushu federeeshinii Itoophiyaadhaaf carraa inni kana tokko jira. Guyyaa 8tiif leenjii bilaashitti wacii hunda Afrikaan federeeshinii kun dandahee waa leenjii kan namsanii jira. Leenjii saniif jecha akka carraate nama sadii kan namuuf Itoophiyaadhaaf. Isa saniif jecha sadeen keessaa tokko akka kochi ta'e lama immoo dorgomtoota ta'eeti hara biyya kanaa dhufna achumaan dorgommiinis gizee jira dorgommii kanaas achumaan eeggachuu dheetan achumaan hirmaadha yaada jaamuuni achiin bajannee nuuf qophaa'ee achiin hirmaachuudhaaf hara biyya kanaatti argamne jechuudha. Tola dureedha. Akkuma beekamu galanni kubbaa fa'aa gizee taphatee waan adda addaa gizee taphatee waan caala fuudha beektaa. Isinoo amma yoo mootan hanafaa wal gootan wanni addaa wanni si fudhatan maaltu jira? Wallahi ka maal jeedin isni ma khana gaabete qophii isaan anaa miti. Laala khabiyya keessatti gizeen fi dorgomu turre keessatti yeroo takka lama osoo taane yeroo deddeebineeti injifanna. Gaafa kana gaa meedaaliyaa funeen gallachu booda naannoon akka nama jajjabeessutti yoo ta'e maallaqa xixiqqaa takka akkanatti jaamalee onni bakka onni addaa onni jaamu jiru. Irra guddaa bakka meedaalii funee galla jechuun ni danda'ama. Biyya keessatti jechuudha. Ka Afrikaa kun ammoo dorgomummaan kun akkuma Itoophiyaattu yeroo jalqabaati. Khayr maatan. Itoophiyummaan ka biyya alaa deemtee dorgomtu yeroo jalqabaati summaan. Nutilleen carraa kanatti warra yeroo jalqabaasan hirmaatu irraa taaneeti argamnee jirra. Maaltu akka qophaa'u fi maal kana gaa yoo fi hojiidhaan dheeni ilaalle malee ammoo inni nuti beeknu jiru. Dubareedha mee ati gaafa dorgommii tanaaf dabruudha. Dorgomaa turteetan akkam ture akkamitti injifattee sadarkaa kamirraa aanaa bakka buutee godina bakka buuteetii waan kana dorgomaa turte moo akkam waa'ee dorgommii sanarraa xiqqoo hime? Yeroo jalqabaatiif kan inni eegalee warqiidhaan osoo hin taane birri fi naasaan ture lakkuma deemuun warqi qayyarame. Okay, eessa bakka buuteetii eessarra dorgomuu turte? Jalqaba eessarraa eegala? Jalqaba Jijjigaan dorgomuu ture. Aanaa bakka buuteetii? Harar bakka bu'eetiin. Okay, Harar bakka bu'eetiin Itoophiyaa chaampiyoona irratti hirmaadhe. Okay, gaafa sana achitti warqii injifatte? Gaafsa warqii osoo hin taane birri tokkoo fi naasa tokko. Okay, san booda dorgommii ammaa kanaaf wanni sun ka'umsa tiiteeti? Kanarratti dorgommii fakkeenyaaf filamuudhaaf akka Afrikaatti biyya bakka buutee filamuuf eessatti dorgomteeti filamte? Jijjiga yookiin Jijjiga. Okay. Bakka bu'eetiin sadanuu warqee fidee jechuun sadaniin dorgomme. Okay, laasti karaa dhumaa kana Jijjiga bakka buutee dorgomteeti warqee sadii argattee jechuudha. Seenaa san keessa yaada takka yoo isin kana maaltu jira seetan? Isin beekte warra Jijjigaati miti. Isin yaa'u ijoollee Awwadaayii ijoollee Oromiyaati. Garuu Oromiyaa keessatti xiqqashoo bakka carraa silaa namaa bananii akkanatti dorgommii nama hirmaachisu kanaatu hedduun jirre ture. As dura hedduun turre. Sababa sanitti nuti khagari naannoo Hararii seenaa, khagari immoo Somaalee seenaa, khagari Dirree Dhawaa seenaa bakka naannoo bakkuma deemtee ispoortii kanas dorgomsisu jechuudha. Bakka isaan fudhatanii baajata baasanii akkasii waan Oromiyaan carraa siin kan hin jecha carraa san fayyadamu jecha bakka biraa san seenna malee ijoollee Oromiyaati isin. Annaa magaalaa So amma ishiin Jijjiga bakka buuteeti waan kana naannoo Somaalee jechuudha. Naannoo Somaaleetti warqee sadii fitti. Achirraa Itoophiyaa filamte. Okay, ናይትናይል እንግዲህ እህታችን እንዳለች ያው ከአጀማመር ከመጀመሪያ ጀምራ ነግራናለች። እስኪ አንተ እንዴት ነበር አጀማመር? ማለት ከየት ተነስተህ ነው ተወዳድረህ ለዚህ የታጨኸው ማለት ነው? ለዚህ ወደዚህ ለመምጣት የትኛውን እንትን ክልል እንትን ወክለህ ነው? የወከልኩት ኦሮሚያን ክልል ነው። እሺ የጀመርኩት በኖርዘርን ኢግል የሚባል ክለብ ነበረ። ያው ሁለተኛ ዲቪዚዮን ማለት እዛ ከተወዳደርኩ በኋላ አንደኛ ወጥቼ ሁለቱን ደግሞ ሶስተኛ በመውጣት ነበር ያሳለፍኩት። ያው የብርና ሁለት ነሐስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣይ ውድድር ደግሞ የኦሮሚያ ወክዬ ማለት ኦሮሚያን ወክዬ ገባው ማለት ከዛ ሁለቱንም በአንደኛ በመውጣት አንደኛውን ደግሞ በሶስተኛ በመውጣት ወደ አፍሪካ ዩዝ ኦፍ ጁኒየር ሻምፒዮን ተወዳዳሪ ለመሆን በቅቻለሁ። አሁንም ታሸንፋለህ። ዋው በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ቶለ መይኸራኸትን ደቢያ ዶርጎሚቺ akkuma ammaan tana asirratti namoonni hedduun hirmaatanii isinillee biyya keessaa irratti hirmaatan kanatti biyyoonni garaagaraa walitti dhufanii hirmaatanii
dorgommii kana gaafa jira haatan maal jechuun waan kana injifachuudhaaf hangam takka itti qophoottan fakkeenyaaf ati leenjisummaan bakka kana filatamte isaan illee nama biraatu isaan leenjisaa ture ati amma isaan kan leenjisaan turre hangam takka qophii goota waliin isaan wajjin hangam takka wal fudhattan maalsitaan bakka kanatti nuti ispoortiin tun jalqabarra wantummaan isiin nama barsiistuu naamusa bikka feetetti gizee leenjitus leenjisaan san kan leenjisu jalqaba barattoota isaa akkanii fi isa kabajutti akkanii fi nama biraatis kabaju leenjisa waan ta'eef jecha gaafa ijoollee dhufnu jalqabarratti isiin anaa fi leenjisaan isii warra kilaba tokko wajji baranne akkuma barattuuti yaad isiin as duraas yeroo hedduun dorgommisaatis ture isumaa'u waan santifachiisin akkuma nama duraanis na bira jiruuti isa ammoo garuu bakka adda addaa irraa walitti dhufne jalqabarraas ijoollee naamusa qabu turan waan ta'eef wanti akkasitti yeroo nu fudhatin jiru walitti dhufne daayireektii mugzeenii fi tireeniingii keenya eegallu haala bareedaadhaan dalagu jirraa akkuma bifumaan an barbaadutti isaanis hojjechuu jiranii akkasitti ati fuula duraaf illee waan bareedaa galmeessan jeetumaan eeguu biyya keessatti erga ati leenjisumaan filatamte isaan ammoo akka dorgomtootatti filatamanii hangam takka yeroo hangam takka qabdan ture biyyatti osoo hin dhufin dura moo leenjisummaadhaaf yookaan wajjin waan kanaaf itti qophaa'uudhaaf yeroo maatii qabdan kana qofa moo biyyatti yeroo qabaachuu turtan? Bakka sanitti yeroo qabaachuun turre gaafa biyya jirru guyyaanii fi ilaal guyyaa 15 maafee nu yaamanii tuma daayireekti paaspoortiin hundinuu itti kanine achi booda viizaa keessan guyyaa 15 booda eegaa jaanii sanuu waan shakkii qabdu akkaan turre waan ta'eef ani fi isiin walumaanuu nuti achi Hararii fi Awwadaa jiran nuti mucaan ammoo as Finfinnee waan jiraatu jecha bakka walitti dhufu kanaaf ammoo waan ragaa qabatamaa waan hin qabaatiniif viizaa irratti walitti dhufuu hin dandeenye akkasitti eeganuu bakka viizaan eegadhuma booda walitti dhufnis walumaan kaanii dhufne asumatti ammaan tana kaniifiin an bifa sirriitti isaan shaakalchiisu jiru. As erga dhuftanii tokko jechuudha. Guyyaa meeqa erga dhuftanii? Eega dhufne guyyaa 7 jirra arraa hojii kun guyyaa 8. Okay shaakala jirtan guyyaa 7. Shaakala irra jirra. Tola hedduu bareedaadha mee ati egaa dhuftanii mee akkamiin shaakaluu jirtan yookaan qophiin hangam takka qopheessan waan kana godhudha. Qophiin eegas dhufnee wal jirru bareedaadha. Ni injifanneetuma shaakala tililingii jabaarra jirra. Rabbi nu gargaaru inshallah ni moona. Mootan yoo rabbi jedhe. Ni injifanne. እንዴት ነው ትሬኒንግ? ያው ጥሩ ነው። ምንም አይልም አሪፍ ነው። ምንድን ነው የምትጠብቁት? እሺ ውጤቱ ማለት ነው ከትሬኒንግ በኋላ ያው በትሬኒንጉ አንድ ሳምንት ያህል በጣም ብዙ ሰርተናል፣ ኮርስ ወስደናል። ያው ብዙ የሚስተካከሉ ነገሮች ነበሩ፣ አንዳንድ ነገሮች እነሱ አስተካክለናል እና ለሚመጣው ውድድር በጣም ኮሬክሽን ወስደናል ብለን እናስባለን። በጣም ተዘጋጅተናል እና እናሸንፋለን ብለን ነው። አዎ ተሸንፈላችሁ ተስፋ እናደርጋለን እኛም። ቶሎ ዱጋሪዳ አማ ኤጋስ ሩፍተኒ ሃሌ ትሬኒንግ ኢትጎተኒ ፊ ኢትቆጶተኒ ፊ ወንቶኒ ገረገራ ሃሌ ሚጃ ይቹን አከ ኤድንቲ ኢስኒ ሚጃዳ ሱን ሄዱ ሚጃዋ ቱሬ ማልቱ ጅራ ሴተን ጀልቀበራ አከ ዱፍኔን ኮርሲ ፉለዱራፍ ዱርጎሚን ኩን አስቆፈት እንዳበቱ ቻይና ረደ መሄርማተሙ ጅራ አማስ አከስማ ከአዱኛቲ ሴኔጋል ረቲ ዱርጎሚ ዱርጎማሙ ጅራ ከአዱኛቲ እቹ ዱርጎሚ ሰኒፈቻ ዋን ተከተከ ስሬ ሱራፊ ጉያ ቶርባፍ እኒ ጉያ ሰዴቲፍ ጃቱሬ ነው ጉያ ቶርባፍ ለንጂሰን ጉያ ቶርባቱ ሙሬ ቻይኖኒ ዱፈኔቲ ኩርሲ ኸኑት ነው መከሰነቲ እስማኤልያቲ እቹ ወደ ሆቴልን ሰችኑ ቀበሜ ኢዶን ትሬዲንግ ኢትጎን ፊ ማልማል ሰችኑ ቶልፈሜ ቱሬ guyyaa keessa khani fi koorsiin uqannee waan sirraa qabnu sirreessu chaayinoota turanii eeganii fi isaan bahan booda nuti immoo dhuunfaa keenyaanii eegas boodaan shaakala turre gizee gari immoo ganama subii osoo isaan hin seenne isaan dura seenneeti akkasitti tireedingii goone eega isaan dhufanii boodaan asammaas isaanii wajjitti seenne bifa saniin qophii bareedaa godhu turre iddoonis mijaa'aadha jechuudha. Okay chaayinoonni akka isin hadhan warra biyyoota garaagaraa irraa hirmaatu dhufe hunda guutuu waliin isin hadhan ammoo akka biyyoota dhufan hunda adda addatti koorsii kana walumaan bakkuma takkatti akkuma nama bakka innummaanu solidarity koorsii jaamu gamtaatiin innummaanu gamtaadhaan isaanii walumaan bakkuma takkatti kan nuti. Okay duba koorsiin shaakala qaamaati moo waan meentaaliti irratti gorsamu waan akka waanuma ammaan tana hojii amma hojiin ijoolleen tun dorgomtuun aartiidha. Aartii wuushooti.
hojiilee isaan itti dorgoman sanii takka takkatti koorsii kan nu turani. Waan sila gizeen fi ijoolleen tun daleedu keessatti dogongora ja'anii yaadan keessaa sirreessaa fi waan ammoo isaan irratti jabina qaban irratti ammoo irra jajjabeessanii bifa isaanii koorsii kan nu turan. Tole mee daawwattoota keenyaaf ammas akka adda bahu wanni hedduun hin galle tokko dhugaa waa'ee ispoortii kana jaame amma tukaandoo wushuu jira karaatee fi wantoota garaagaraatu jira. Kana keessatti boksii fi wantoota garaagaraa qabu jira. Fakkeenyaaf faayitii nama lama fakkeenyaaf kilaba sanarraa tokko kanarraa tokko namni wanti jaantu jira. Haa biraa haa agarsiisaatu jira. Kana keessaa akkamii keessatti dorgomuu deemtan? Wanni kunis maqaan isaanii akkamii maaltu adda baasa waan kana illee nu baasime? Taatee gaaffii bareedaadha. Dhugaa akkuma jettee teekwaandoo jira, wushuu jira, karaatee jira. Namni kan irra guddaa waan hubannoo hin qabne tokkumatti beeknamti. Akkatti haamu jira. Inumaatu karaatee jeetuma yaamu. Tokkumatti beeknamti hunda. Bar ijoollee san karaatee daliidhi jaanituma yaamu fakkanii jira. Bakka sanatti maaltu jira seeta karaateen kophaa ispoortiif danda'e tokko wushuun akkasuma teekwaandoon kophaadha, mooyitaayii jaanii jira, booksiin kopha jira, juudoo jira, jujutsu jira. Akkasitti maarshaal aartiin kun hedduudha. Isaan kun hundi garuu maarshaal aartii jedhaman. Walumattuu gizee deebi'an. Maarshaal aartii keessaa immoo gosni nuti hojjennu kun wushuudha. Wushuun kun wanti inni if keessaa qabu dorgommii inni if keessaa qabu ammaan if silaa dorgomuu deemnu yookiin biyyatti illee kan dorgomu turre aartiidhaa jira akkasuma faayitiidhaa jira ammas. Faayitii gizee jaamu namni lama walii hojii seenee kanii fi walitti faayitii godhu sanii. Aartiin kun ammoo namni tokko kophuma isaatii dhuunfas seenee warri waliin dorgomuu deeman san namuu dhuunfaa isaanii seenaniiti daanyonni taa'ee har'a kwaalitii bareedaan dalage qabxii qabee fi har'a kwaalitii bareedaan dalage injifata. Faayitiin ammoo akkuma beeku namayyuutu walis seenaniituma akkasitti faayitii wajjin godhanii walii wajjin achi booda garuu wanni nama gammachiisu dhumarra gizee bahan isaanummaan sanuu waliin maramaniiti akkasin nagaan adda bahanii akkasitti bifa kanaanii ammaan tana ijoolleen tun lameennan kan filamanii dhufan bifa aartiitiin. Isaan lachuutu aartummaan kun ammas gosoota qaba. Amma fakkeenyaaf mucaan dhiiraa ka dorgomuun chaanziriyaa waan jaamtu akka aarchii chaanziriyaa jaamu chaankwaan birood kajal ka jaamu jira. Isaan nan sadeeniin dorgoma. Ammoo isiin gosoota aartii kanarraa naanziriyaa gosa jaamuun dorgomti. Naanziriyaan sun naankwaan akkasuma naanguun naandaa'u ka jaamu jira. Amma isaa wanti inni barbaadu bal'ina meedaa barbaada harka kana diddiriirsuu fi bifatti dalagamuutu jira. Kan isiin immoo irra guddaa paawara guddaa barbaada bakka sagalee baasuu fi akkanatti agzeenii fi chaayonni jaanaa isteeppii san barbaada. Akkasitti warri biraatis ni jira ammaa taachii jaamee warra namni guddaallee dalaguu danda'u akkana suuta warra dalagamu innummaanuu taachii jaama bakka. Isloomoodha. Akkasii warreen san. Isloomooshinaa. Budaazii Hinduuzii akkanatti kun okay jetliileen fiilmiilee ittiin dalagu Jaakijaan maastarri isaadhaa dhugaa dalagu sanii jechuun mataa nutti himtu turta akkanatti wushuudha sunis wushuu keessa wushuun by the way aartii hedduuf keessaa qaba aartiilee hamman tana jaakijaan dalagu san diraankii jaama akka nama farshoo dhugee nuti yoo isaan wanti isaan beeksisuu falan maal seete yoo farshoo dhuginee jiraannellee nuti if dandeenyaa waan jaamuchi fiilmii san keessatti inni barsiisu jira. Wanni inni qoonni kun hanga humna qabudha yaa. Akkasii wanti inni beeksisu jiru aartiilee inni of keessaa qabu aartiilee bineensaatis aartiilee garaagaraa keessa jira fakkeenyaaf aartii taayigar jaamutu jira akkasuma sneekii jira aartiileen kun aartiileen bineensaa gaa maal jeetiin sitti hima aartiilee garaagaraatu jira kanii fi ammaan tana istaayila daankiyeetii jira istaayila maal lokkuutii jira bifa sanii aartiin wushuudha hedduu bakka dila inumaatu uleen dalagamu ableen dalagamu akkasuma gaa maal jeetiin sitti dilaatu jira aartiin wushooni san keessaa isaan amma hanga takka keessaa dorgomuudhaaf. Dubaree dadhaa mee eenyaan haati irratti leenji'aa turte isa aartii agarsiisaa kanamoo isa faayitii qabu sani leenjii moolameen wal cinaa fudhatu ni danda'amu akkamitti yaati leenjiin kan kee? Yeroon fi tililingii kilaba keessatti haachuu goonu lachuu walumaan daleena ginammoo kaniinan dorgomuu ture aartiidha. Kaniin fookas irra godhee aartiidha. Ginammoo kilaba keessatti lachuu waliin daleen. Ati amma yoo namni dubartii leenjii erga lallaate. ያው እንግዲህ እሱ እንደነገረን ውሹ ብዙ ቦታ እንደሚከፈል
ክፍል ነው። ከዛ ውስጥ የተወሰነ ለመስራት እንደመጣችሁ ነው የነገረን። እንግዲህ ውሹ ሁለት ቦታ ይካፈላል ብሎኛል። አንዱ ፋይት ነው፣ አንዱ አርት ነው። አንተ ብዙ ጊዜን የምታጠፋበት የምትሰራው የምትወደው የትኛው? እኔም በአርት ነው የጀመርኩት። በጎን በጎን ፋይትም እንሰራለን፣ ግን አብዛኛው ፎከስ እያደረኩ የነበረው አርት ላይ ነበር። አሁን ለምሳሌ ውሹ ቢጀምር የትኛው ነው የምትመክረኝ? ሁለቱም አሪፍ ነው። አንድ ላይ አንድ ላይ አርትም እየሰራ ፋይትም አይነጣጠልም። ይቻላል። በሁለቱ ነጣጥዬ መስራት እችላለሁ። አንድ ላይ ብቻ እንትን መስራት እችላለሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን አርት ብቻ ነው መስራት የምፈልገው። ከሰው ልጅ ጋር መደባደብ አልፈልግም። ሰው መምታት አልፈልግም። አርቷን ብቻ መስራት እንችላለሁ። ትችላለህ። እንደዛው ግን ያው ጠቅላላ እውቀትም ቢሆን መጀመሪያ ሲጀመር አንድ ላይ ነው። ከዛ ነው የምትመጣው። አዎ ያንተ እንዳውቃን ትገባና ትንሽ ተሰራ የተመቸን ትመርጣለህ ማለት ነው። ትመርጣለህ። አከሰቹ ነፈካት አከሰሉ ጋር ያድኒ ከሰነ ዱ በሬዳዳ በካነቲ ተቀሻ ወንቲን አን ኢፕሰስ ይጎሉ በርባዱ ላል ፋይቲንግ ኩን ዋን ሙርቴሳዳ ዋን ምኒ በሩ ቀቡ ገሩ ሴራ ማርሻል አርት ከነ ከሰማልቱ ይረሰይታን ነማጅን ኤቴ ዳይሬክት በቃ ከነ ወሎስቲ ወልቱሙ ከነ ሴሪ ማርሻል አርት ሲፈነየው ጀልቀበረ ናሙሰ በራት ናሙ ማንኩ ነው ዮኒ ፊነምኒ ስደውዳፍ ዮንኪ ሲሚውዳፍ ኻኒ ያሊ ወልታተለ እናዋ አቲ ድሮ ሃሷን ፍሩ ደንደው ቀብዳጃ ሴሪ ዮደ ደብዴ እኒ ሰንበቃ ድርቂ ሲደብረሽ ለው ደምለ ድሮ ፊጉ ደንደው ቀብዳጃ እናዋ ሴሪ ዋና ከሲቴ ሰኒፍ ጊዜ ፋይቲ በራተን ዳይሬክት ነመደው ሰን እንደንዳሞ አሞገሩ ፍልዲ ፌቴ ሌንጁዳፍ ኻሮ ሚርገ ቀብዳ አሞ ዮ ወሊ ሌንጅ አነራ በሬዳዳ ፈከኛ ፈማ አርቱማኑ ዲፓርትመንት ያዳዳ ቀባ ኩማና ማንተ ነሽ ነማ ይደረ ነሞተ ቃምንሳ ቀላቲፍ አርቲ ተሆጀራ ነሞተ ቃምንሳ ሁን ገቡታ ወሬን ጡንቻ ቀቡ አርቲ ተሆጀራ አከሱማ ወሬን ጅዱገላቲፍ አርቲ ተሆጀራ አርቲ ከና ከሰማስ ከነሙ ጉዳይና ዱሎታ ፍሌ ከቃማኑ ሙሪንዴም ሰኒፍሌ አርቲ ተሆጀራ አከስቲ ሆጂለን ኩን ዋን ቢፈሰን ያከስል ለፈኻሚ ጅሮቹ አከስሉ ጋዳ አሞገሩ የሮኒ ፊኻ ሁም ነቀብዱ ከሰቲ ሁን ደወልዩ ለንጂቴ በሬዳ ለከሳፉ ጋ ፋይቲን ማለከተ ቤከማ ዳ ሙርቴሳዳ አከጨራቴ ቢከጋ ቤከም ተከት ዲኒዮኒ ፊኻ ሲሚዱ ፋያሊ ጎርታቴ ከትፍራይት ስቱን ድርቀማ ፋይቲዳ ሰኒፉ በርባች ሳዋን በርባች ቶለ ዱብሬድራ ሜ አቲ ገርብራቲን ሶሻል ሚዲያ ረቱ ቶቶ ገርግራ ወጅታ ዋን አርቲ خناول ቀበቱ بفدراماتين بفيلميتين اللي وانتو ديرا خادي وجتو جرا اغرسيسا نمتو كونغم كبيشنتي كبا اوفس قباچو قبو نمني ارتي خنا دلغو نما ولتي بو كنقبني ايفي يوركونو ممته هم نانو سونتاني خربراتين كمته كفرو دندو وان كرارتي هوجتي وخو كلنجي سما وخو كا نما وان كرا دلغو كفته سونتاني خلاص سوشيال ميديا نتله وانتو خنارتي باينا رتو جيشا جرتا وان كانت هو يوم رأي قلتي تيجي السوشيال ميديا خلنا نفته وني أتجرن نفته وان مخنا بيسوف ما وصل السوشيال ميديا دران تيجي تودي قرارتي خلنا نفته خم درو قلتي قافي بريد هذا هاي عندنا سبورت مان دلوقتي ترى يرو جالك أبغى سبورتي دليل نخشتني وسلكي سنون قبله وان سنون بينو ترى جزء قلتي جوتي كسي سبورتي جزء قلة أسمع كسيتي هو جنوتي قاس ديمسك سلكي خلنا في السوشيال ميديا في مال كسيتي دفاني غافا خانا يوم خيسا خاني فين قرا سوشيال ميديا دفي سبورتي خانا نمو يوتو هجو جتو خانا غا سوشيال ميديا رتي نمو بيسي فچادي ما غافا خانا انتس تكشما تكشوني بيسي فچو غا ايغلي وان ددر وانتي سوشيال ميديا نها خاسه برما خملا ما في ديدمي افرتي چاينا لينج داب ديميتين توريان يرو سانغزين ديبو ቲክቶክ ጉሳኔ ነገሌ ገና ፎሎራው ሁሙቁዳኒ ገዲን ቀበናኖ ሁመ ጃውም ተባከናት ዲን ቀባ ጋፋሰን ጊዜኒ ፊን ቪዲዮ ተካ ደለጌ አችራቲ ኦልባሶ ቢቱ ጉቱን አካይና አንቻይና ደሜ በሄጅራ በቃ ሐዋስኒ ጉቱን አውጀባዶ ከነጅታ ጊዜኒ በቃ ነም ደግር ሰኻና አይዱመይሶ ሐሚለን ነኸይስ ድፍቴ ወሶሻል ሚዲያ ከነ ደለጉሎቹ ነኸይስ ድፍቴ አሃለካስ ሆጂ አቲ ሆጅቱ ሆን ቀራን ቢፕሮሞት ጎቱ ሶሻል ሚዲያ በኸና ሚጃ ቀባይ ነሙለቴ አችራይን ረቴ ወጆቹ ይገሌ አከሲቲ የሮ ዲሁ ማጋቲ ናኖ አማጋማ ተላማ ፈካን ማንገ ኻይነ ብሽ ጅሩ ቶለ ሶሻል ሚዲያ አንከ ቲክቶክ ፊ ፌስቡክ ንለን አማ ጀላ ገርተን ከና አከም ዱ ኤርጋ ዋን ከና ሶሻል ሚዲያ ረቲ ገዲሱ ይገልተኒ ሁበኖና ሞታ ነምኒ አከዋለሽ ሆጀተን ከና ሁበቴ ጅራሽ ከናም ተቆበታን ሰላ ወላሂ ዱብሪ ዳው እንት ሰማ አካታን ትነምኒ ሁበቴ ማልጂን ገነማ ገልገለ ለፋና ቱሬ ገሩ ሁበኑን ነማ አማንታን ዱፌ ጉያ ኸይሳ አማ አነ ቆፋምቲ ማስተራኽ ያጅራ
yeroo dheeraadhaaf gamaa jeensitti ma umrii tiyyaa ol nama ispoortii kana keessa laffee jiru inni umrii tiyyaa ol jechuudha. Garuu beeksisni isaa kadeemee yookiin hojiin kun bakka kaniif irraa ifa ta'ee salakkaa kilabii akkanaatii jira jedhamee kaniif mul'ate eeganii fi sooshaal miidiyaa irratti akkanatti hirmaachuu eegalle. Nutis ta'e innilleen dabalatee jechuudha. Inni beektee nama maal jeensitti ma leenjistoota ciccimaa qaba biyya tanaaf Itoophiyaadhaaf leenjistoota ciccimaa jaamu kun ogaa warreen nama bakka bu'u ani amma fakkeenyaaf warra isa jala leenjii bahee akkasuma miciyyoon tunis warruma barataa isaa jala bahee leenjistoota ciccimaa nama leenjisaa akka leenjistoota maali nama ciccimaa akkana kan oomishu jiru inni garuu hojiin kun hin beeksifamne ture waan ajaa'iba isin ta'u Faraqa dhiibbaa miidiyaa dhabuutiin jechuudha. Akkasitti ammaan tana ammoo kunoo bifa bareedaadhaan haalli uummataa hubatamee dhugaa beekan wallagga ka taa'uu fi kabaalee taa'uu ka arsii taa'uu maal hundi bilbilee hojii kan akkamitti dhufnee isinirraa hojjechuu dandeenya jedhanii bakka namni hedduu takka hamila naawaa jechuudha eeganii fi karaa waan kanaatti hojjechuu eegalle. Magaalaa takka sooshaal miidiyaan dhiibbaa uumee jira jechuudha. Akkasi dhugaa. So hedduu bareedaadha sooshaal miidiyaa kan kee yookaan daawwattoonni keenya yuutuubii isaa diskiripshinii irra keessanii keenya yookaan tiiktookni isaa irra gartan kana deemaati follow godha akkasumas subscribe godhaati namoota waan babbareedaa hojjetu kana jajjabeessaatiin jenna tole mee eenaan dorgommii kana akka injifachuudha wanti qabdan isin arguu jirra fedhinnaa isin qabdanii fi hangam takka shaakalallee akka irratti godhaa jirtan abdii qabna fuuldura waan kana injifatte maali yaadni kan kee garamitti ol guddisuudha yaada qabda. Kana caalaa fooyyessee akka addunyaatti idil addunyaatti inshallah ni deema. Okay, saya milkeessu shakkii takka illee hin qabnu. Okay, Naatnaayil ይሄንን ብታሸንፉ ማለት ነው ወደፊት እስቲ ምን ማድረግ ነው የምፈልገው? ይሄንን አርት ወዴን ለማሳደግ ነው። ያው ይሄንን አሸነፍን ማለት ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ስፖርተኞች የሚሰሩ ያው ለነሱ ኩራት እንሆናለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንደኛ ደግሞ ከናንተ በኋላ ለመጡ እድል ሊገኝ ይችላል በሚለው ነው። ያው ደግሞ ይሄን አሸንፋችሁ ማለት ነው እንደ ወርልድ ዋይድ እንደምናያችሁ ተስፋ አለን ይሳካላችሁ ብለናል። ኢንሻአላህ ታሸንፋላችሁ። ያው ግዴታ ቶሎ ተገንታ ከኛ ጎለ ቡንዱረትሜ ተገንቲች ዮሚ ኻማ ዶርጎሚን ገገፈሙ ደሞ ዮሚ ጉያ ዮሚቲ ዶርጎምተኒ ዶርጎሚች ጉያ ሜቀተን ፍለታ dorgommichi guyyaan inni eegalu Febraarii guyyaa 10 eegala hanga 14 jidduudha. Guyyaa 3 fudhata. Akkasitti guyyaa 3 saniif dorgomteenya yeroo bijee. Okay, guyyaa 3 san erga dorgomtan booda abbaan injifatee wanti inni keessan isin kannama san booda akkasitti golabdan jechuudha. Akkasi dhugaadha. Tole hedduu bareedaadha. Dhumarratti mee sagantaa keenya golabuun dura akka dhaamsatti namoota miidiyaa kana ilaalan kanneen biyya alaa jiran kanneen biyya keessa jiran akkasuma kanneen biyya jiraniif wanni dhaamuu barbaadee jiraatte carraatiin kanneen sagantaa keenya golabna. Okay, saasee akka dhaamsaatti wanti jechuu barbaadu. Nuti ispoortii kana hanga hojjechuu jirru keessatti gaa yeroo takka lama osoo hin taane irra deddeebiidhaan qabxii bareedaa galmeessuun keenya illee ni jira. Akka ana maastara kiyyaa akkasuma leenjistoota tiimii kiyyaatii jira. Leenjistoota tiimii kiyyaatii jira. Hundi keenya walumaanuu akka waliigalaatti yoo xiqqaate naannoo tokko qofaaf waancaa 10 galchinee jirra. Meedaaliyaa xiqqaate meedaaliyaa 137 ol galchinee jirra naannoo tokko qofaaf. Kun kan naannoo takkaati akkasuma naannoo biraatis akka waliigalaatti yeroo takka dorgommiin gisee dorgomamu yeroo garagaraatti nuti naannoo garagaraa yeroo bakka buunutu jira. Gaafa garii naannoo Hararii gisee bakka buunuus ni jira naannoo Oromiyaa gisee bakka buunulee ni jira. Yeroo naannoo Oromiyaa bakka buunes waan ajaa'iba isin ta'u akka waliigalaatti injifanneetuma qabxii bareedaadhaan akka Oromiyaas darkaa takkaffaa baatu goona akka tiimii keenyaatti kun akka dhuunfaa kiyyaa osoo hin ta'in akka tiimiitti akkasuma gaafanii fi naannoo Hararii bakka buunes yoo xiqqaate bifa waan ammaan tan isin himaa kanaan qabxii babbareedaa kana galmeessaa turre akka dhuunfaa kiyyaattis yeroo dheeraaf gaa dorgomaan ture yoo xiqqaate meedaaliyaalee 10 ol galcheetiin jira akka mataa kiyyaatti akkasitti gaa yeroo adda addaatti gaa waan hedduu dabarsine ilmi namaa tokko gizeen fi karoorfatee niyyatee bakka guddaa takkaniin gaajee ammas hariiroo isaa rabbi hojii cimsee fuula duratti gizee tarkaanfatu bakka guddaa akka inni ga'uu danda'u waanuma fedheenu akka kiyyaatti gaa hojumaaniin arkee jira. Saniifuu namooti waan hojjetuun waan hojjechuu jiruun namoota dipaartimentii garaagaraa akka qabu saniin akkanii fi osoo ni fi abdiin murre
wanti inni hojjetu kun wanta maali aarsaa hedduu isa kafalchiisuu danda'a. Aarsaa isa kafalchiisu san hunda osoo abdiin murree yoo laffee sadarkaa guddaa akka waan ga'uu danda'uuf akka inni fi abdii osoo murree namoota waan qabu saniin karaa fuula duraatti tarkaanfatee hojjetee irratti cimee hojjetu dhaamsa dhaamuuf barbaada. Hedduu bareedaadha. Sadarkaa jalqaba irraa kaatee injifataa dhufuu kan kee wanni agarsiisu irraan tana leenjisaa taatee leenjisaa ijoollee tanaa taatee sadarkaa Afrikaatti as dhufuu keetu ragaa guddaadha. Kanaaf booda ammoo jabaattee akkanumatti itti fuftee sadarkaa addunyaatti akka mul'attu hawwii fi abdii keenya shakkilee irraa hin qabnu milkeessita. Nama jalqaba bakka tanarraa ka'ee sadarkaa kana dhufe kana boodallee bakka hedduu akka geessu abdii goona jabaadhu sin jenna. Abshiraayyee galatooma. Tole hedduu bareedaadha. Eenyaan mee akka dhaamsatti namoota aartii kana hojjechuudhaaf fedhii qaban kan fuuldura itti daamuu barbaadan akkasuma kanneen waan kana hojjechaa jiran galma barbaadan hin gahinii fi fedhinnaa waan kanaa qaban ammas namoota waan kana keessatti hin jirre ilaalchi aartii kanaa qaban akkam akka ta'u yoo ka'u dhaamsi namoota biraatiifatti dhaamtu maaltu jira? Yaa waan dhaamsa akkasii dilas illee hin qabu aggaxaaminatti silaatti yaadanii asumaanuu namaan galateeffadhuun qaba. Kan hin galateeffachuus qabu barsiisaa koo kanii fi asiin nagee Itoophiyaa guutuu bakka bu'ee Afrikaa irratti dorgommii tana dorgomu kan na godhe Maaster Diinee Jaamaninis dila kana laffee waa meeqa wajji keessa dabarree nan laffee jechuudha. Dila kana asiin nagee wallaahi galatoomiin jechuu barbaadanii asumaanuu innillee gahee qaba. Gaheen isaa akka biyyatti karaa daanyummaatiin gahee qaba. Abbaa seeraa waan kana murteessu jechuudha. Dorgommii tanarratti murteessu innis gahee sanii qaba. Galatoomii wallaahi hedduu takkaan galateeffachuu barbaada. Antilleen sadarkaa kanatti waan kana isin gargaaree jalqaba irraa isin leenjisaa isin ga'uudhaaf akka Forex Entertainment galatoomii jennaanii diinee tole naatanaay መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ ወይ ደግሞ ማመስገን የምትፈልግ ሰው ካለ እድል ልስጥህና ፕሮግራማችንን እንጨርስ። ያው እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ማመስገን ፈልገው ፈጣሪ ነው። ፈጣሪ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። በሁለተኛ ቤተሰቦቼ፣ ያው ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ማስተር ግሩ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ከልብ እሱ ነው ያነጻኝ። ያው እዚህ እንድደርስ እሱ ነው የረዳኝ። እናም ብዙ ማመስገን እንፈልጋችሁ አሰልጣኞች አሉ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ቴንኪው ሁላችሁ ዘርዝሬ ባልጨርስም በጣም አመሰግናለሁ ብያለሁ። ተለየ ምን ለምገልጽ ፈጭ በርባቱ ጅራቴ ጥራቴ ከነ ጎለብን አኒ ነምኒን ገለጽን ፈጭ በርባቱ ጀልቀ ወራቴ ጋ ዱራ ከኑስ ኦሜኑስ ጅራች ሳድኛ ተረንጁ ረቢ አልহামዱሊላህ ረቢ ኸያ እንጀቹ በርባዳ ኤክስቡዛ خرا سپورتي خناتين هوجي بريدا تكنا لينجسي انا قفامتي اك ايثيوبياتي مالجيزن سنتيما لينجستو تچما خجامو اما اوروميا خيسا اكسما نانو ليبرا نانو لي غرغرا هدو خيسا يچونا مامانتنا لينجسي اد لينجستو تهدو بيا خيساتي مالجيزن سنتيما بيا غوماچنا منجورو توكو አንድ ሌንጉኖ ቡራ በሬዳ ተኮና በነሌንጂሱላን አራንተና እንጅፈቹስ ደንዴ በካናት ላይ አከሙስ ደንዴ አልহামዱሊላህ አከሲቲ ማስተር ኸይረዲን ሁሴን ሌንጂስቶታቲኒ ሌንጂስቶታቲ ነሙ ኡምሪቲ ያው ስፖርት የከናሰቲ የሩሳ ደበርሴ ጅሩ እንከስቲ ሄዱ ተካ ገለቶን ፈቹን በርባዳ አከስማ እንለን የሮ አማንተና ኸራ ሶሻል ሚዲያ ትንለ ቲክቶክ አስኒ ቀባ አከስማ ዩቲዩብ ላይ ንቀባ የሮ አማንተና ሆጆቹ ጅራ እንለን አከስመቲ አከስማ ኢሰለ ነማ ዩቶ ኸራ ናቀደን ዶቲ አከኒፊ ዲገርሰለ ጃኒ ዳም ሰላም ስን በርባዳ አከስማ ማቲ ኺያስተ አከስማ ማልጂን ህቲ መጋ አኒ ረጉዳ ተከንቲ ነጀጀበ ሰው ጅራቴ ሶሻል ሚዲያ ረት ዮኒ ፊን ቪዲዮ ተከኸኒ ፊን ገለክ ስታቴ ሐዋሳ ዲደ ተከኸና ዲገሩ ጅራ በቃ ሐሚሌና ኸናጎዳን ጀቹ አከስማ ማሲስ ማቲ በረቶ ተኸያቲ ጅራ ኸኒ ፊ ዱአይና ጎ የሮ ሄዱ ኢሳን የሮ ሄዱ ጊዜኒ ፊ ዱአይና ጎዳን ሰደርካ ኢትዮጵያ ከሰቲ ጊዜኒ ፊ እንጂ ፈኔ ገሉ
bar tanaa miti nan jaan tanaa miti hanqa biyya alaa deemtanii akka dorgomtanitti nuti du'aa isinii godhu jirra akkasuma jaanis go du'aa isaan nu godhan gaa nuufis qeebalamtee kun bifa kana sosoo jira akkasitti isaan illee galatoonfachuun barbaada akkasuma haala xiyyataan dhaltee jira yeroo hedduu maal jiidin isinti waan silaan hojjedhu hojiin silaan hojjedhu waamee kana gargaarteeti rakkinoota meeqana hojii dabarsitee hanga ammaatti illee akkasumatti na hojii lafa hojjete ummaati illee akkasuma galatoonfachuun barbaada akkasitti gaa isinillee gaa hono akkanii fi nuti jalqaba karaa kaayirootti dhufneen gaa hono wala gareeti bifa kanaan hojiin keenya kun akkanii fi inni kan mul'atu isinis godhaa jirtan isinillee forex entertainment guutummattuu galatooma isin jechuun barbaada. Hedduu tokko bareedaadha. Hedduu tokko galatooma ulfaadha. Ammallee irra deebine yeroo teessan qaalii yeroo hin qabne tanarraa nu kannitanii asitti argamtanii nu waliin haala kanaan dabarsuu keessaniif hedduu tokko galatooma ulfaadha jennee irra deebineeti dorgommii kana ammoo mo'attanii injifattanii dorgommiilee kanarra gurguddaa sadarkaa addunyaatti ol guddatanii sanillee akka mo'attan shakkii takka illee qabu isiniif milkaa'uu jennaa akka forex entertainmentitti galatoomaa jennaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota forex entertainment qophiin keenya keessummaa irraaf qabannee dhufne kan gammadaa wajjin kana fakkaata qophii keenya torbaan dhufuutiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.